Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment jirra jirti isiniin jecha arraantana keessummaa addaa isinii qabadhee isin dhufe keessummaan addaa kuni eenyu jechuun keessanii hin hafu nageenyaa jiraadha eenyu namni akkas isiniin jiru yeroo mara ni beektanii nama jabaa ajaa'ibaa Ibsaa Daminaati Ibsaa Daminaa qabadhee keessummaa addaa godhadheetiin jira ibsee baganii gaandufte. Bagana ganne dobaleetti siya qaali nagaya fayyaadha daawwattoonni keenyaas akkam nagaya fayyaanaa qabdanii nageenyaa jiraadha yennaan niin qotaabeete nageenyaa jiraadha. Arra qotuun hin jirtu. Arra qotuun hin jirtu. Qotuun hin jirtu akkas osoo hin taane amma ilaal Ibsaa Daminaa ta'uu namuu si beekaa amma normaala ansiin hin jiru ibsi eenyummaa kee guutumatti. An kanuma gartan kan ani Ibsuma Daminaati obboleessa keessan gorsaa ta'e. Asumarra dhaabbadhee jechuudhaan yeroo hedduu beekte isiniin nu gorsa jettan malee ani irra hedduu gorsa keessaniin fudhadha. Gorsa hawaasa keessa jiru fudhadheetiin gorsa sanas deebisa. Ibsaa Daminaa akkuma nama hundattuu dhalatee guddatee baratee shoorarkaa isin keessa dabartan hunda dabree hiyyummaa isin arkitan arkee rakkoo isin arkitan arkee bareeduma guddaa as taa'u kana odoon ta'in waan isin keessa dabartan hunda keessa dabree barnoota adda addaa baratee har'aan tan as gahee jira. Isin hundinuu hedduu wanni haarayniin isin beeksisu hin jirtu. Waanuma isin mudateen na mudate. Rakkattee beektaa naan jechuu teessi rakkadheen hin beeku. Anti yaanumaadhi seenjana waayittuu sichaa jalqaba irratti ibsaa keenya bagaan nu dhufte akkasuma immoo turtii bareedaa akka hojii goonullee abdiin qaba. Jalqaba ibsaan Oromiyaa keessaa isa dhalate. Ibsaan Oromiyaa handuruma Oromiyaa keessaa dhalate. Ibsaan Oromiyaa dhalate khalaas. Oromooti Oromoo hundaati. Taayyee bareedaadha. Obboleessa keessanii bakka inni jira bahaas ni jira dhihaas ni jira. Kara hundaa. Kuma maqaa isaa urjiidha. Bakka bareedaadha. Kanatti aansuun immoo ibsaan yeroo murtaa'e irratti akkuma kiyyatti namootni baay'een gara miidiyaatiin si arganii san dura ibsaan Eessaa nutti ol ba'e gara miidiyaatiin nama jabaa kana taate nama akkanatti jechoota gaggabaabaa qofaan hawaasa kana dammeessu taate eessa turtee baroota dheeraa fi ogguus ilaallu gaama xiqqoo namaatti nama jabaattee jirtu umrii kee kanaan dura eessa dhokattee dhufte nutti as baatee yeroo kee kasan duraa nu ibsi. Ani irra hedduun nama garteetuma jireenya isaa jiraatu barnoota isaa dalagaa isaa irratti jireenya kiyya guutuu namumaan gorsa namaan leenjisa an gorsaa biizinasaati gorsaa hariiroo hawaasaati jaalala irratti illee takka takka namaan gorsa niin barsiisa an irra hedduu konsaltaantiidha nama biizinasaati namni baankii keessatti na beektan inshuraansii faa keessatti inshuraansii Oromiyaadha baankii Raammisfaa warra bu'uureessa keessaa warra jalqaba achi keessa annama biizinasiiti niin leenjisaas niin barsiisaas garuu qilleensa kanarratti afaan Oromootiin afaan saboota biraatiin bakka takka takkatti niin leenjisaa as baheen beeku garuu kana beeku na beeka yeroo dheertuu ani nama gartee sooshaal miidiyaan hin fayyadu jee yaadu keessaa tokko ana. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo hedduu namni hanga kiyyammaa sooshaal miidiyaa kana haraaraallee qabaatee booda aaree amma sadii fi cinaaf irraa cufee qophaawee dubbiseetiin asitti isin as bahe malee yeroo dheertuu numaan jira. Irra hedduu umrii tiyya kaniin itti dabarse faayinaansii keessa dalaguudhaani gorsaa ammallee gorsaa biizinasaati. Achi keessaan jira namni immoo amatuma tokko eegaan as bahe amma. Namni sin hamatu taanaan sitti quballaatu taanaan sirratti hin duulu taanaan maqaa hin taane sin kannu taanaan abadan hojiitti hin jirtuuf beek gaafa immoo gamaa gamanaa si fiigan ati hojii jirtaa gurra cufadhu kada hojii qaceeli nagayannaa jiraadhu. TikTok irratti jechuun TikTok fillee galanni haa ga'u hawaasa kiyya bal'aallee yeroo gabaabduu tana keessa namni kun hundi naqee balee yaada kiyya fudhatee bakkaan deemutti baadiyyattis magaalattis biyya keessattis biyya alattis dhugaa rabbi ani hagana takka hawaasa kanaaf bu'aan buusuu jiraachuu kiyya ammaan arku jiraanu amaanaan taatee wanni guddoon dhagaamte sanii ani jechuun gaa miidiyaa alattiin jiraachaa ture miidiyaa keessaan jira garuu asiin bahu ture. Haasawaan an gadhiisu namni gadhiisu eegallaaniin as ba'e sanuu. Okay, amma ergas baatee hanga turte san caalatti amma haalota bareedaa fi akka hawaasni keessirraa eeggatu caalatti irra jirta. Bifuma kanaan itti fufsiisuudha moo filannaan amma jechoota silaa namni dheerasseetti illee gorsoo osuma dandeessu jechoota lamaaf sadii qofa jettee yookaan jechuma tokko fa'aa jettee nagannaa jira adda addaa. Filannoon jecha gabaabsuu kuni maaliif filattee
achiin ammoo namootni yeroo baay'ee baruu dheeraa afaan dubbisanii waan dheeraan dhageeffatanii tarii ibsaan santu galeef moo maalirraa filachuu danda'e waan kana? Anabguun as ba'u yaadni xiyyaa irra hedduu jecha akkasii dubbisuudhaaf manguddoo jala guddachuu qabda. Gorsa haadha abbaa dhaga'uu qabda. Hariiroo hawaasaa qaceelloo beekuu qabda. Kanneen hundaniin qaban yeroo dheertuu nama kitaaba dubbisu. Jechi gabaabaan akkanatti isinii dabarsu sanfaa namni tokko kitaaba tokko guutuudhaan akkasii sakandii 10, 15, 7 6 dabarsa jechuudha. Wanni tun teeknooloojii fide. Teeknooloojiin amma keessa jiru kun dhaloonni kun keessaa'u haasawaa dheeraan danda'u. Daqiiqa takka booda siihuu dhaga'uu hin danda'u ni hifata. Dhugaa, amantii, jaalala sadeen kana gizee hunda eeggadhu. Yoo sadeen kana eeggatte ati nama dhugaati. Nagayannaa jiraadhu. Odoo isinii fanne, odoo jechiinis ittiin fagaanne akkamitti dhaamsa dabarseenaan tiktookiin dhufe. Tiktookii amma itti fayyadamtan malee an algooriizimii tiktookii qaceelloo ittiin dubbisa. Tiktookii wanni barbaadu waan qaceela qaba, waan gabaabduun namaa gala. Abbaatu karantaane oofa malee waan san jechuudha. Akkamittiin waan san fida. Kitaaba dila kana dubbisee haasawuu dila kanaan beekaa umrii tiyya dabarte tana hunda keessattuu waan gurguddoorraan dabarse waan tan akkamittiin hawaasaa dhiyeessan. Anammoo wanni inni takka sitti himuu barbaadu hojiin jalqabne ammallee hawaasa biyyaaf. Ammallee ganaa dhaphii takkatun ganaa waan gurguddoo dhartiin qophaa'u jira. Tuni karra seennaadha. Malee anamma dura hawaasa kiyya tajaajilu gonkumaa hin jalqabe. Garuu haa galatoomanii. Wanni niin jechuu barbaadu tanuma malee an dalagaan eegalle jechi xixiqqaan fakkeenyaaf amma namni kaniin guyyaa rabbii viidiyoo waraabu seeqa. An viidiyoo waraabu hoggu takkatti viidiyoo 40-50 waraabu hoggu takkatti. Achi boodan edit godheetiin isinii gadhiisa malee wannaa miti hin jalqabne humna tiyya guutuuf fayyadamuu hin jalqabne. Gaafaan humna tiyya guutuuf fayyadamuu jalqabee hawaasa kiyya gargaaruu gadi bu'ee qaamaanis leenjisaatiin jira bakka rakkattanii gargaaraa waaniin silaa beeku tana waliif fidee jechuudha. Nama tokko kan inni irraanfanneen qaba asirratti. Yaa nama anaa beetee bakka biraa taa'ee nama kana leenjisee maal jedhee dubbisu nama najjabaati Abduu Jawaad Muhammad Jaaniini yaada miina naan jedhe afaan Oromoo kana dheebonne mee rabbumaa jiru kunoo afaan biraatu kanatti oofta hawaasa kee kasii dheebote kanaaf gabbu'ii naan jedhe. Ka'eetiin dhaqee Dirreedhaa dhaqee ijoollee Ma'aahada Nuur jadiidaa barattu takka walii qabee leenjisee viidiyoon kiyya san aalama irra gadhiifame. Harkitee miji hangaarraa akka nu miiti. Wanni sun hanga ammaallee guyyuu na dhagahamti namaan qaceellotti wanna jiru. Tabiraa ammoo wanni guddoon anamma haasa'u jiru toon dhaphii damiinaati. Tanaaf maqaa kiyyallee maqaan damiinni abbaa kiyya. Dhaphii damiinaati. Leegasiisaati jechuu amaanaasaa. Anamma harka 100 damiinaarraa tokko hawaasaaf hin tajaajille. Galata sadiin galchuudhaaf haasawaan isa kitaabaan dubbise caalaa barnootaan baradhe caalaa waaniin abbaa kiyyarraa baradhe rabbi rahmataa godhuu fi santu akkana na oofu jira. Amaanaan inni na kannisan ganaa amma dura hin jalqabne. Inni waan godhuu qabu hunda godhee qooti ani gin ganaa. Namni kaniin dalagee seena kanii waan hedduu haasawee seetan hedduu galatooma garuu ganaan dhiyaadhu. Ganaa achi keessaan jira. Bareedaa mallee dugda bal'aa si qabna dhugumatti nama akkanaa kana ani waaniin jalqaba si kaasee ture eessa tureedha laal amma obboleessa keenya tokkotu akka afaan Oromootiin hojjedhuuf na kaasee turte miti anillee akkasumatti namni hangan takka hawaasni jaallatuu fi jechoota akkanaa fayyadamuu danda'u amma afaan Arabaatii fi Ingiliffaa wantootni akkanaa baay'ee ta'uu danda'a garuu gara keenyatti hin jiru so nama hangana bilchina qabuu fi umrii bareedarra jiruu fi dargaggeessaafillee nama guddaafillee umrii kamiifuu haasawni kee dhageeffachuu fi itti hojjechuuf namaaf mijataa. Kanaafi duba amma deebisaa namoota waan itti hojjettu kanarratti miira namoota akkamitti argite simannaa isaanii kana jechootuma amma gaggabaabaa kanaan amma akka jettee yeroo dheeraadhaaf akka ganaa enerjiin kee ganaa guddaa akka ta'ee fi ganaa akka hin baasnedha itti fufsiisuudhaaf hamilee uummata irratti argiteeti moo fedhuma keettu waan kana hawaasa kee biraan ga'uudha. Fedhiin tiyya ni jirti duraan isaan beekte gaazexeessummaas digiriin itti qaba. Haasawaa barnootaa ittiin dhufaa. Wanni inni xiqqoon gadhiise tun hawaasa keessatti bakkaan ani eenyinaa kanniiti. Nama na dura sooshaal miidiyaa kanarratti amata 15, amata 16, amata 10 ol jiru maddiina kaayan. Nama tokko wajji akkanatti eenyee haasawinne isinumarraa hin barachuu jira. Ani ganaadha jennaan maal nurraa barattee jee an amata 15 sooshaal miidiyaa kanarra jira dhufteen nu bira kutte. Waan ajaa'ibsitti ta'u baadiyyaa yoon dhaqe damiina jaan bakka eebaa yoon dhaqe. Amma dhiyootan biyya keessan turre biyya alaatiin ture bakkaan deemutti bakkaan hin eenyatti halaala damiina jedhi guna ni rifadhaanu
dilanumaan hawaasa kana biratti jee dhugaa hawaasa kanaaf amaanaan ammana kan namu jirtu taniin an ba'achuu danda'u miti humnati yaa ol ta'uu dandeessa. Bakkaan deemutti biyya keessattis biyya alaattis baadiyyattis magaalatti anamma keessummaa miti. Kara bahaa deemu kara dhihaa deemu kaaba deemu kibba deemu biyya keessa deemu biyya alaat deemu. Xayyaararra taayitii waan ajaa'ibsitti ta'u obboleeyyan kiyyaa Kuno amma magaalaa Dohaa Qaatariin seenuu deema yoo jiraattan jee halkan sa'aa 8 fi cinaa eerpoortii ilillii qabatanii dhaabbatan. Hay miirri fadde waaw oolakki uummata kana miidhutti jira amma booda gaggodhachuun qaba daranuu gaggodhachuun qaba dalagaa gurguddoo dalaguun qaba dhugaa baadiyyaa keessa hogguun deemus biran kootu mee hoggu takka footoo si hojjefaana mee hoggu takka maal naan jettaa damiina maal na gorsita everywhere. Tanaafuu dheebuu hawaasaa san baasuudhaaf gana amaanaa gurguddoo irra jira. Kana booda niin dhaaba yoo hin jeellee dhaabuu hin danda'u. Dura godheef dhiifamaan gaafadhaaf turuu kiyyaaf. Saniifuu namni dura dhiifama na gaafachiise si. Taniin hanga arraa dhiyoonnaa jiraadhaa isiniin hin ji'iniif dhiifaman gaafadha hawaasa keenya. Amma booda gin san bakkaan buusa. Anni wanna tokkoon qaba. Ilaalchi kiyya mul'anni kiyya maali dhaloonni sadi hogguun na bira taa'ee waaniin anjuu tana caqasu galuuf qabdiin jaa daa'ima haasawa baree ka amanni isaa 8 yookaan 9 abbaa amata 25 akaakoo amata 40 haa ta'u dhaloota sadi jechuu akaakoo abbaa fi ilmi taa'ee hogguun nageenyaa jiraadhaa jee jechi isaan sadeen wal qixa galuuf qabu hin jabeessu komplikeeshinii adda addaattiin uumu akka namaa hin gallettiin haasa'u akka namaa galtutti gabaabduu akka taatutti jechuudha. Hogguun leenjisu immoo sa'a 3 sa'a 4 dhaabbadheetiin leenjisa. Kanaafuu amma hawaasa leenjisuu jalqabee barana hawaasa waaniin hanga ammaan tanaa miidheesaniin bakka buusa jeetiin bulchiinsa dirree dhawaatii wajji nama 30 hanga 40 ga'u. Baatii 3 guutuu achi galee leenjisaa bahe. Baatii 3 guutuu magaalaa baadiyyaa qabalee hundarra deemaa halkanii guyyaa. Qalkanii guyyaa fedhiitiyyaan volunteer. Namni hogguu hawaasni akkana si jaalate hawaasa keessa deemte amma ittiin aanaa Adaamaas, Amboos, Jimmaas, Shaashamannees bakka namni kiyya jiru hundaa'u deemee tajaajiluudhaaf irratti murteesseetiin jira. Rabbi si gargaaru nutis kasirraa eenyu sanii caalatti Oromoo irra darbite akkuma Itoophiyaatti akkuma jalqaba jette akkana jechuun afaanota baay'ees akka dandeessu akka namattuu naagalee jira afaan garaagaraatiin hojjechaa ture waggaa jettu. Fiidiyoon yeroo jalqabaati afaan Oromootiin hojjette miira uummata keetii irratti barte fiidiyoo maal jedhu ture? Waan ajaa'ibaati viidiyoon sun viidiyoo intala duraa abbaa intala duraa qabuuf dalage san gadhiiseetiin viidiyoon akka malee vaayiraal ba'e amma booda jaalala qofa hojjedhu naan jaan. Namni fooniif dardarri dhufee intala teessan isin jalaan fudhanne intala teessan ta duraa ta'altanii qabdan siin jaaladha ja'anii odoo dardarri alaa dhufee siin jaaladha jeesi jalaan kunneen. Abbaan fiqqabii intala teetiin siin jaaladha jiin haboon adaadaan yoo siin jaaladha jetteen ittiin kafaltu maal taataa jeetiin nageenyaa jiraadhaa ja'a. Damiinni sun jechuu kanaa miti. Achi booda viidiyoon san vaayiraalii ba'e. Achi booda hiriyoonni kiyyallee bakka akkana yoo taate viidiyoo jaalalaa hojjedhu jennee bariin jeen jaalala qofa odoo hin ta'in waan hawaasa barbaachisu gorsuu. Jecha siin jaaladha juu kana dhalaan intalti duraa dhiirarraa dhageessi beeyte nama isii jaalaturraa dhageessi. Jecha kana yoo abbaa siirraa dhageesse haadha siirraa dhageesse hafuudhee fiiguun sanii shawwatu. Irra hedduu wanni shawwatamtuuf jecha siin jaaladha juu kana. Yoo abbaan keefis yaa bareedduuti siin jaaladha jee dardarri tokko gaa ibdali qimsa tokko dhufee siin jaaladha guunje abbaan kiyyaa una jaalataa soowaat. Achi booda itatti aantu beeyta jechuudha. Tana turte ta hawaasa biratti tanaa fi takka tana birallee hottee yoo hattuu afurii wajji oolte hattuun shanaffaasi. Yoo beekaa afurii wajji oolte beekaan shanaffaasi. Tanaafuu bakka ooltu filadhu. Bakka ooltu filachuu qabdata jechuudha. Waan kana barruun hin arkee nama jalatti hin arkee amma beekee bakka wanni sun irraa dhufte waan osoo nu biran dhufin nu duubatti jechuu kaameraa duubatti hawaasa lafa leenjistuu fi hojii keetilee irratti mudannoo ajaa'ibaa tasi mudattee ati irraa waan takka fudhattee uummata kiyyaaf waan kana nin qoodaa jette mudannoo san irra dhaabbatte. Mudannoon takka mudannoo ajaa'ibaati. Walgahii guddoo takka leenjii jechuun namoonni bebbeekamaan irratti argamanii manni guutee addaaraashni guutee namni hundi jiru afaan adda addaa afaan saboota adda addaatiif afaan faranjiitiin dhihaateeti namni madaraka san geggeessu na beeka akkaan afaan kana beeku garuu hin beeku akka afaan Oromoo beeku.
namni afaan oromoo beeku yoo jiraate hireeniin kannaaf waan nuti dubbannu tanaa je harka baaseetiin anaa je ati afaan oromoon beektu naan je hayaan jeen afaan oromoon beeku garuu yoo namni afaan oromoo beeku hin jiraanne dirqiin maayikii fuudhee dubbadda jeetuma maayikii irraa deebise amma namni ogguuran dirqiin dubbadda juusan manni guutuun ni qoflee nabii kan afaan biraatii fi afaan bakka adda addaa nabii warri nabeeku cal jeemanni guutuu namni afaan oromoo dhabame qaccatu mulqeetiin maayikii harkaa fuudhee haa dhufe gaa humnumaan dhufe jee waan inni silaa barsiisuu ka'eessan rogan itti silaa humnatti qabu beekte akka gaariitti inni ibsine manuma saniifu afaanuma inni jalqabe kanaan irra deebi'ee afaan faranjiitti aansee afaan oromootiin ammaas ballisee fixee manni guutuun ol ka'ee harka naa dhabe dhiifama naa godha ammallee afaan oromoon beeku jee hogguun fixa. Kun mudannoo ajaa'ibaati. Namni fuula namaa laaltee beekte abaluun beeka abaluun beeku jechuun waan ajaa'ibaa jechuudha. Achi booda rifatee akka malee maaliif akkas na goota jee siif odoon ta'in hawaasa namni miliyoona 60 ol afaan oromoo dubbatu keessatti ati hin beektu namaan hin ji'ini muqaacitaa beeka wiliifillee. Ani dhiisii tiyya dhiisi ani hin beeku ammallee ganaan bara. Garuu namaan akkas hin jee amma hiriyaa walii jabootiin hafiinni. Okay, amma erga gara miidiyaa dhuftee jechuudha. Amma reefu xiqqoo dura kaastee turte biyyoota biraallee deemtee deebita. Ibsaan Itoophiyaa keessa jiraata moo biyyoota biraa jiraata? Osoo nu biraan dhufin eessa jiraachaa turte? Ammoo eessa fa'aa jiraatta? Moo naannooteetu moo biyya keetti deebita? Naannaweetuma biyyuma tiyya deebi'a. Nama biyya ala jiraachuun itti toltuu miti. Natti isin toltu fuuldurallee hamileellee hin qabu. Deemus nin deebi'a. Nin deema. Waan biyya biraa turte dhiyeenya kana bar diyaasbooraa fa'aa hojii biyya warra galeessan irraa ta'uun oolu fa'aa ja'ee shakke. Irra hedduun namaa ni dida. Yoom dhuftee naan jaa, hin dhufnee hin jaan, yoom deemtaa naan jaa, hin deemuu hin jaan. Beetee irra hedduu namni keenya diyaasbooraa kana an diyaasbooraa miti an biyyaa booraadha. An warra biyyaati. Bareedaadha gaariidha. Amma barnoota gorsaati nama kanaa jirtu kana keessatti kallattiidhaan si dhufanii ibsaa keenya siiniin qarqaba akkanaa keessaa ba'ee siiniin milkaa'ee waan gorsa keessarra dhaabbadee waan akkanaa hojjedhee ba'ee yookaan gadda akkana keessaa ba'ee milkaa'ina akkanaa keessa seenee siin jaan jira. Dhugaa rabbi hangan qabdu wanni na rifachiisu jirtu sani abdii kutadheetiin sababa keetitti abdii deebi'ee nama naan jee jira. Nama wayiitis maqaa kaasuun barbaadu saala isaaniillee maqaa doon barbaadu ifiin ajjeesuu deema jee nama dawwalee jira. Ifiin ajjeesuu deema bakka addunyaan naagee jee okay if ajjeestaa sa'aat akka booda if ajjeesiin jeen sa'aat akka garuu naa kannee haasoo hinnu if ajjeesuuf deemtaami eegana dawwalte haasa'uu ni dandeessaa sa'aat akka booda garuu if ajjeesi rakkoon qabu sa'aat akka haasoo hinnu jennee sa'aat akka ittiisan booda haasoo hinnee fixannee ilmi namaa hundi rakkoo akka namni keessa san jiru anis keessa dabree qarshii dhabee namni naan oodee namni na laalee arra guddadhee as ga'uun tun samiin dhufne jee waan san takka takkatti hogguun himee waan lafarra uumamteef duraati if ajjeesuuf odoon ta'in lafa tanarra guyyaa hangasii uumame jiraatti akka jijjiiramtuufi malee kasirra hamaan jiru kamiilan booda oduma deemnuuti sa'aan takka dabartee sa'a takka cinaa ta'e sa'aan itti ajjeestu dabartee naan ifin ajjeesu naan jedhe. Saniifuu ni jira namni muda direct wanni akkasii ni jira. Namni hariiroo jaalalaa keessatti illee akkana na godhee akkanaan ta'e jee hedduu ani bakka sanatti fina'ine ture galanni guddaan kan rabbiiti rabbiif galanni haa gahu ijoolleen dargaggoo amma hedduudha. Keessattuu namni yoo atiif gargaaruu baatte namni garagalee dhaabbatee si ilaalu hin jiru bakka jiru takkatti guyyaa tokko direedhaa dhaqeetiin baajaajumaan akkana deemna naa dhaabbatu baajaajiin tokko almost nu gacca'uu fakkaata akkana dhaabbatee dhufe. Nuti bakka nu jennee hogguu dhaabbannu damiin asii harkeetiin akkanatti makiinaa tana dha'uu dhufee jiru. Maali jennaan wanta akkan hirriibaa na kaastee dalagattee kiishaan qabdu barattee barnoota hin qabdu nafuusisaa jettaa ta jette san anaaf jettee kun amma jijjiirameetiin baajaajiin si dhufee jee tanaafiin akkasittiin fiigee. Namni akkatti ibsu miira namaa kana eesaan akka tuyxu hin beektu. Tolleetii tariin keessatti yaadadhe malee bakkaan deemu hundattuu biyya keessattis biyya alaattis damiina galatoomii jireenya kiyya akkana gootee jijjiirte eegansi ilaaluu eegalee akkanaan ta'e ja'aan galata rabbiif an dilas kaniin dalagensee garuu nama biratti fudhatamee dalaydee wala dalaydee ganas dalayda reefuun tan haasaati kaaste keessatti ogummaa gaazexeessummaan hin qabe jettee ibsaan keenya maaliin baratee maaliin eebbifame ogummaa meeqa qabda hojiilee hojjettu kanaan alatti. Ani digriin xiyyeessa jalqabaa joornaalizimii and communication gaazexeessummaa fi communicationiin fixe dura jechuudha. Achi booda business administrationiin qabaa
achi booda ammaasis Islamic Finance Certified dha, Micro Finance Certified dha, Relationship jira, Emotional Intelligence jira, Entrepreneurship jira. Waraqaan tiyya hedduu. Haga gartee PhD kiyyallee Islamic Finance hojjechaa jira. Hunda caalaa ammoo tana gammachiistu ta personal development tanii amma hawaasa itti gorsu jiru tan. Tana bar digrii ittiin qabu. Waan ajaa'iba sanitti sartifikeetaan itti qabu. Digrii uumamaati tun. Tarabbisee Digrii uumamaati. Kennaa gartee abbaan kiyya qabu san ana keessa jiraachuu. Barnoota jechuun waan baratte san yoo hawaasa itti jijjiirtu taate barnoota ja'a. Wanni sun ammoo eessaan dhufte tanii nama eegale tanaan dhufte. Tun keessa jirti gaazexeessummaa sirriittiin itti dalage. Hanga murtaa'ichallee Guardian newspaper afaan Faranjiitiin irratti dalageetiin jira. Afaan Oromoo, afaan Hararii, afaan Amaaraa, afaan Faranjii bakka takkattiin oofatan hunda. Garuu yeroo gabaabduudha. Yeroo san keessatti gaazexeessummaa waan gaarii takka namaaf kenniti. Daftee maallaqa siin kennitu. Ati amma keenya ogummaa hedduu qabda. Ogummaa baay'ee qabaachuun jireenya idilee dhuunfaa keetii qabdu irratti dhiibbaa ni qaba. Namootni ogummaa tokko lama qaban irra dabranii ogummaa baay'ee namni qabu ni takkata. Soo kana keessaati ogummaa hedduu qabda. Ogummaa hedduu kana qabachuu irratti sammuu namaa ta'u maal barbaachisa yoo qabaatte immoo yeroo keetii fi haalota jireenya taligaa dhuunfaa keetii bultii qabaachuu jira almaan qabaachuu jira waliin akkamitti deemama? Ilmi namaa waa takka sa'aa tana yoo sirriitti itti fayyadamte waa 4-5 hojjechuu ni dandeessa. Dura ganama if dadhabsiista. Har'a biiziin oolee jira biiroo taa'aa oolee ka waraqaa takkan katabne gaazexaa dubbisaa oolee yoo kompiitara taa'ee kaartaa taphatee galeeti hogguu mana gale jaartiin niin dadhabee jira. Mataan akka laal garaan waraana qofa dideetti Oromoon hogguu nyaattu jechuun hogguu nyaanni itti toluu dide beete nyaatan taane taatee keessumis qullaa ta'e ija namaa laaluu dadhabe waan fuudhee san liqimseeti haadhoon ajjeesee beelaan ajjeesee garaan waraana qofa didee jira. Waan bareedduutti nyaattee waan nyaate abbicha qofaaf beeka quufteetuma gabbaataa beete mataanis akkasi. Sammuun ilma namaatis akkasiin nyaatti. Yoo hogguu ganama hogguu lafaa ka'uu deemtu arraam tana Forex Entertainmentii kanarratti yookaan gaazexeessummaa hojjetu tana keessa nama tokko qofaan godha jette mataan kee cufame tokkichuma san godha. Bakka ta biraan godhe yoo jettees dadhabee siin jaa. Kanaafuu ogummaa adda addaa qabaachuu fi afaan adda addaa beekuun sammuu tana siif banti. Hogguu tanaan dadhabde tanaatu si haasa beeyte. Irra hedduu annama biizinasa irratti hedduu fookas godhaa ture. Biizinasa kana immoo hogguuniin waan amma haasa'u personal development gartee entrepreneurship dhaa fi fuudhee gaazexeessummaadhaan waliif fidee niin oromeessa. An hogguu wanni takka na mudatte fuudheetiin mee akka aadaa teenyaatti wanni tun tana haastu maaliin jaa. Awwaata akkaan qaba hogguunii fi hamileen tiyyan dadhabdee yoo haa'u taa'ee dubbisuu waa barreessuu haasa'u hogguun dadhabe Rabbi rahmataa godhuuf damiina yaadadha. Jecha tokko yaadadha. PhD kiyya irrattis digrii kiyya waayyuu irrattuu jecha tokko qofan barreessa. Yoo jaldeessallee taate booyiraa tahii. Yoo jaldeessallee taate booyiraa tahii. Booyiraa jechuun guddaa jechuudha. Bineensallee yoo taate jabaasaa tahii lallaaffachuu wanni jaan hin jirtu jechuudha. Jireenya keessatti ilmi namaa yoo waan ifiin kaasu hin qabaanne, waan ifiin dammaqsu hin qabaanne ni nyaata, ni dhuga, ni fuudha, ni hora, dadhabuma kanaatu addunyaa tanarraa deema. Ammoo jireenyi aduun rabbi irraa bariitu guyyaa haaraya. Biyya feete jiraadhu, wixxifadhu ogguun jee kara feetutti. Qofi ni qoftaami. Qofi amma biyya amma ati jirtu tana keessatti laal amma achi teesseeti asitti afaan Oromoo na gaafatti. Biitii san afaan hojii afaan Oromootii miti afaan Arabaati. Arkite garuu ati achi teessee afaan Oromootiin gaazexeessuu taate addunyaa guutuu to'achuu dandeenya. Waa takka kunis dhorkaan jiru. Gaazexeessitoonni si dura jiran if dura laali garuu sin caalan tana beeki. Kasii gad jiranis sii gad hin jiran. Ati jabduu namaati, bareedduu namaati bakka barbaaddu gahuu ni dandeessa. Ha bakka saniin si gahu Rabbi. Ilmi namaa hogguuniif dalagaan dhufte. Roobaan roobee hayyoon tiyya miskiinaa an miskiina irraa hin dhaladhe akkanan ta'e hin dalaytu tonoonti Rabbi biratti. Abbaa gaarii fayyiree gaarii wayyafaa jaaniitu bakka Okay, amma waan amma kaastee kanarratti dhaamsa akka waliigala jechuudha. Dargaggoota keenyaa fi anaafillee amma akka dhaamsa waan seenteef jechaaf anis akka gaafitti lamaanuu akka nu ta'uuf. Yaa boo dargaggoota bar anaami ka gorsuu jiru. Gorsa kiyya dhaga'u jiran seeti. Jiruu gorsuu jira bar. Dura ilma namaa kun ilmi namaa naman dhaga'u. Jiru mataanaa hogguu dura hirriibaa kaati qabale si gadhiis. Hogguu jitte miila si jalaa dhooyti. Hogguu diddee tana jechuun maal jechuudha. Sii ammaan tana as teessu tana kiraan manaa si ga'a. Nagayetti jiruun akka kiraa manaa nama barsiistu hin jirtu biyya jirtu san keessa. Sii laal rakkatee ifiifuu kiraa manaatii rakkattu haati tee rakkadhee maallaqa naa ergisiin jetti. Kana caalaa eenyu si haa gorsu. Sii tana gubbaan jirtu hiriyaan tee poolisni qabee maallaqa qabdu naa kannisiin jetti.
ishi tana gubbatti eenyu akkasi gorsuu barbaadda. Wanni akka jiruutti guyyarraa nama gorsaan jirtu. Sii sa'aansii dabartee karaa mana dalagaa deemtu karaan cufamee roobni sin rooba. Maal goota? Bochii usumaan fiddu, ustuu usumaan fiddu. Yoo rooba san keessa deemtee dalagaa san dalaydee galu, yoo ammoo rooba san dheessitee hiyyummaadhaan ciistee booyuu. Irra hedduu jireenyi ilma namaa kan nuti gorsinu seetanii no jiruu gorsuu jira waan jiruun gorsuu jirtu san karaa agarsiisna. Wanni akka jiruun si gorsitutti ilmi namaa gurra cufaata mata jabaata malee jiruun guyyarraa nu gorsuu jirti. Biyyan ani jiru tana keessatti anamma Oromiyaa keessan jira ati amma biyya fagoo jirtu. Nu lachuutu jiruun hogguu aduun bariite numa gorsiti. Biyya sanirraa deemuu barbaaddaa, guddachuu barbaaddaa, sooramuu barbaaddaa, heerumuu barbaaddaa, ilmaan barbaaddaa. Fedhiin tee hanga hin qabdu. Eesaan jalqabdee eessatti akka fittu hin beektu. Yoo ustees hin dhiistu mataa keessaa si iyyiti. Akka boombii sa'a 12 mataan si ijaa. San keessaa boof wanni gootu maali? Karooratti baafatteetumatti deemu dabbaleetiiti. An dargaggeessaa waniin hin jiruun if hin shawwadin. Social media irra teessee if hin shawwadin. Kijiba social media irra taa'e. Jilli kana qoma dhiibu social media irraa. Social media irraa laal nama miliyoona tokko foolowara qabatteeti hogguu mana galtu immoo qarshii 10 kiishaan qaba. Dhugaan sadi. Hawaasni maaliin si beekaa? Rabbi maaliin si beekaa? Ati maalittiif beektaadha? Wanni amma namni guddoo if gorsuu qabu sadi. Akkini nan obboleettiiti jedhoo bareedduu tanatti beekuu fi alatti yaa bareedduuti yaa gurraattiiti yaa maarreeti yaa sinja. Hogguu mana galtee siif ati walitti hafta bareedduu fi gurraattiin tiyyaan hin dalaydu siif jechuu mataa kee keessatti jiruun tee hundi sitti as baati. Ati rakkoo biraas jira namni ta biraas si hima. Kanaaf ilmi namaa dafee waliin hubannee bara. Sa'a bulu kun nan gargaaruu nan dhaga'uu jira isa ifiifuu ta biraatutti jira. Arkitee tokko tokko akka fakkeenyaatti dargaggeessa ijoollee dhiiraatiin baanu shamarran hin baanu. Kubbaa arra taphatamtu Piriimeer Liigii Ingiliziitu itti jabaadha. Tokko tokko immoo jiruu arraatu itti jabaadha. Aboonii irra akka dhideen ani fifuu ani kubbaan laaluun qabu jaa. Kun jiruuf barbaadaa beeki saantiima sana. Kun ammoo kubbaaf barbaada. Arkitanii jiruun. Kubbaan jiruudha moo jiruu kanaa jiruudha namichaatu bakka dhaabbatee murteessa. Tanaaf dargaggummaa fi shamarrummaa amma jiru umrii amma jiru keessatti ammaas. Waan akka beekaa hanga isin ifii sossootanii hin jabaatinitti maqaa kee namni beeku hin jiru. Maquma kee maqaa ni beekaa bar maqaa kee yaadatu. Maaliif ati hiyyeessa? Maaliif ati humaan qabdu? Maaliif ati dandeettii hin qabdu? Maaliif ati beekamtii hin qabdu? Gaafa ati beekamtii qabaatte, gaafa ati dandeettii qabaatte, gaafa ati bareedinuma kee qabdu kanaawu bifa naamusaatiin eeggamte yaa bareedduutiyya, kabajamtuutiyya, addee teenya siin ja'a. Michi yoo sinja harara dhaabbate maqaa keetu hin beeku. Haram deemsan tun akkam godhatti sinja. Kuni eenyummaa kee bakka jirtu san si garsiisa. Hogguu namni akkasii sin hin jee nama san hin tuqinaa dhaabbadhaa if laala. An amma silaan akkanatti as bahuu baade waardiyyaan ol garsi dhaabbadhu nama nanaan ja'a. Hogguu ati beekomtee jabaattee guddattee as deemte maqaan keetu maali? Obbo kabajamoo jaalatamoo. Inni dhufa gaawilii maqaan muudaminsaa hedduun jechuudha. Tana abbaa fi godha. Namni namatti hin godhu. Tana fi godhuudhaaf ammoo tattaafachuudha. Jireenya nama hundaafuu amma immoo namni tokko tokko maal jaa ani ilmoo hiyyeessaatii barnoota gargariin kutee biyya ormaatiin jira obboleessa kiyya jireenyi obboleettii tiyya ta'ati haasoo itti tun jireenya nama hundaati. Hiyyummaan dhalachuun dilii miti. Ittiin guddachuun gin eega if barte booda hiyyummaan du'uun ammoo dilii gurguddoodha. Dadhabina gurguddoodha. Maaliif kaayyoo tee beeytee yeroo tee sirriitti itti fayyadamtee waan godhuu qabdu san yoo goote ifii burjaajoytee waan rabbi kadhattullee burjaajaa biraa keessatti galchite. Ifii daddabanii rabbiin sakkabanii san taane. Mataan kee ka barbaadu kabiraa afaan kee ka haasa'u kabiraa. Tanaafuu hogguu rabbillee kadhattu hogguu waa takkallee godhuu deemtu karaa sanirra deemi. Irra hedduu mee ilaala ijoolleen magaalaa silaa warra nan dhiistu ijoollee magaalaa kan tokko hin dhiistu. Odoon an magaalaan jira jee qoma dhiibuuti baadiyyaadhaa tokko dhufee odumaan arkuu waa ba'achaa waa'ee kuulii dalagaa as butaa achi deemaa namatti goruun qabu dirreerra bulaa guddachaa oduma inni arkuu baajaajii bitatee oduma inni arkuu mana bitatee oduma inni achii taa'ee ijoollee magaalaatti ji'u mana ijaarratee haadha isaa baadiyyaa jirtu magaalaa galcha jireenyi isaan lachuutuuf wal qixa garuu maal jaan gaafa dura dhufisaan aboo kiyyaan kun faaraadha baadiyyaa dhufe eega dalagaa ijaa gurran qabu jaa inni immoo jireenyi immoo eenyuuf gale jechuu baadiyyaa saniif gale. Kaasii magaalaa taa'ee qoma dhiibu kun oduma inni taa'ee qoma dhiibuuti addunyaan guutuun kutti. Addunyaa hiyyeessaa bulchu jira obboleeyyan kiyya kitaaba faranjii dubbisi
كتاب عربا دبسي من قد أورمو جلديمي نمني نوم دواميت والخا مي الدنيا تنرى نما بيكما نموني أما personal development خيستي غورسا خيست غورستوني غوربودان والربر على قليبر يتيم على قلو خنمني تدوبة ولا بخم خينا خيسا قلو خغرتي بويا دادا منا منتي دادا جل قلات وريتو جرينيا مهجو بي الرأى الدنيا ربيكمي أسكي تنافو الرهدون كينيا sababa warra godhannaa sababa shanyii godhannaa sababa fira godhannaa sababa namni Ameerikaa jiru maallaqa naan ergine jennaa tun hundi kijiba obboleeyyan gaafa dhugaa hadhooytuu fi ati waliin baate ni milkooyta yoo milkaa'uu barbaadan dhugaa hadhooytuu waliin baa'u amma immoo irra hedduun if shawwaddan sooshaal miidiyaa kanarra teessanii akkana godhaa waltaniiti waan achi keessa gootan san ka jireenyaan jiraachuu jirtan seetan hogguu galgalli ga'e burjaajooytanii manni qullaadha keeshniis hin qullaadha yoo tana firraa cuftanii immoo ترى بربادن ديمتا ملكاوني دنديسا واني قدون علمي نما وهم لا مقفتا إسا ججيرو دندايس يوها إف هودي إف ركسي وان غاري هججو وان إسا ججيرا فكين يفيو برتاتي برتو يو هجتاتي وانا كاغرن كم نخيس أولو نما عرفسو نما وان انتاني مكان نما بليسو وان انتاني خيس ديمو ديسي لفاقئي وهم التأقام ما تسنقوف يودلغني ملكاو يوني فأمو إف دركسيسي وان غاري دلقو باتي ودو إف دركسيسني وان همتو دلق namni hin baranne maal ta'a jechuudha bakka hin baratiin oola waan hamtuu keessa oola namni if dirqisiisee ka'ee dalagaan seenne ciiseeti hiyyummaaf itti harkisa kanaafuu filanneen lamaanuma tana qofa yoo hafu yoo ka'u maal gootu mee amma ati ganama hirriibaa kaatee yoo dalagaa if dirqisiistee ciisuun feetaa bar dadhabdee halkan guutuu sooshaal miidiyaa ilaaltee maal siirafuu fedhu sa'aan dalagaa si geessi filannoon lama if dirqisiiseeti alaalalaa nyamnyam jettaatis taatu keetii dalagaa dheedha akkas jechuun maal jechuun if dirqisiisuun kaan لكي هندقو يو خجتو تاتي چيستيتي هيومان سي ورستي يو برتا تاتي يو خاتي غنما خانوما قاطرا قلتي دبي قبدو خاتي برچو باتي في دركسيستي يو برچو باتي هيوما في ولالو ما ستياف تنافو فيلنو لمان تنرا فيلدا بريدا دا يا ابساخيني غلطومي